dargaggummaa laallaa jechuudha. Gaa'ela keessatti qeerrummaan maalidha? Dargaggummaan maalidha? Akka macaafa qulqulluutti kan jennudha. Egaa waaqayyo nu gargaara sirriitti caqasaatii na dhaggeeffadha jechuudha. Baay'ee muddama waan ta'eef yoon dubbadhu kennaadha. Waan ta'uun godhu tokkollee hin qabu waan ta'eef. Qeerrummaanii dargaggummaa kan of keessatti hammatudha. Qeerrummaan maal of keessatti hammataa? Dargaggummaa of keessatti hammata. Hangafti dargaggummaa qeerrummaadha. Namni gaafuma dhalatu iyyuu mucayyoon tokko gaafa dhalattu iyyuu qeerroo yookaan qarree taatee dhalatti jechuudha. Yookaan qeerroo ta'ee dhalata. Malee dargaggeessa ta'ee hin dhalatu. Daa'imatu dhalata. Mucaatu dhalata. Inni kun qeerroodha. Qeerroo jechuun tuttuqaa fuudhaa fi heerumaa kan hin qabne jechuudha. Qeerroo jechuun ilaalaa qaba. Kanaaf qeerrummaan dargaggummaa of keessatti hammata yookaan dargaggummaa of keessaa qaba malee dargaggummaan qeerrummaa of keessaa qaban jennuun. Egaa qeerrummaan dargaggummaa of keessaa qabaate dargaggummaanis immoo qeerrummaa of keessaa qabaa jechuudha. Qeerrummaa of keessaa qaba jechuudha. Innis immoo hanga daangaa urmii mataasaa qaba. Qeerrummaan daangaa urmii hin qabu. Na dhaggeeffadhaa. Qeerrummaan daangaa urmii hin qabu. Dargaggummaan garuu daangaa urmii isaa qaba. Yeroo jalqabu qaba, yeroo itti dhaabbatu qaba. Akkuma sagalee waaqayyoo dubbatu daraaran hin harcaadha macaafa Isaayyaas keessatti daraaran. Akka daraaraa san jechuudha dargaggummaa jechuun. Hin jalqabaa hin dhaabbata. Akkuma abaaboon tokko yeroo isaa malee midhaan tokko yookaan biiluu hin danda'u yookaan abaaboon tokko yeroo isaa malee ababaa baasuu hin danda'u. Ababaan suni hamma yerootti kan irratti bareedu. Yeroo isaa xumureen booda irraa harceet gara firiitti jijjiiramaa jechuudha. Dargaggummaanis akkasi na dhaggeeffadhaa. Dargaggummaanis akkasi. Kanaaf qeerrummaa fi dargaggummaa macaafa Xiimotewos 2:22 Qorontos 2:11 Qorontos 1:7 9 Qorontos 1:6-18 kaafnee ilaallaa jechuudha. Qorontos 2:11 isa kee macaafota kana keessaa qabxii tokko suniifan dubbisaa jechuudha. Ani jedha Hawaariyaa Phaawulos warra Qorontosiin. Ani akka durba amanamtuutti Kiristoos abbaa manaa tokkichatti isin heerumsiifachuudhaaf isin kaadhimachiisee waanan tureef akkuma Waaqayyo hinaafu anis isiniif nan hinaafa. Hawaariyaa Phaawulos iddoo kanatti gaafa dubbatu ani jedha akka durba amanamtuutti Kiristoositti abbaa manaa tokkichatti isin heerumsiisuudhaaf isin kaadhimachiisee waanan tureef akkuma Waaqayyo hinaafu anis isiniif nan hinaafa. Ilaalame. Ani jedhe namni Waaqayyo gaafa dubbatu akka durba kaadhimamtuu jechuun qeerroo jechuudha. Durba kaadhimamtuu qeerroo. Dubartiin takka qeerroodhaan hin kaadhimamti. Dubartiin takka dargaggummaa isheetti maal hin taate hin kaadhimamtii jechuudha. Dubartiin gaafa kaadhimamtu qeerrummaa fi dargaggummaa ofirraa qabdi. Jaartiidhaan kaadhima jechuun hin dandeenye. Namni urmiin irraa deeme kaadhimatti seenuu hin danda'u jechuudha. Yookaan gaa'ela hin argatu. Gaa'ellis sadarkaa isaa qaba. Sadarkaa urmii isaa qaba. Na dhaggeeffadhaa sirriitti. Kanaaf Phaawulos ani jedha namni Waaqayyo gaafa dubbatu akka durba kaadhimamtuutti Kiristoositti isin kaadhimachiisuudhaaf yookaan akka abbaa manaa tokkichaatti isin heerumsiifachuudhaaf isin kaadhimachiisee waanan tureefi jedha namni Waaqayyo akkuma Waaqayyo hinaafu anis nan hinaafa. Kana jechuun warra Qorontoosin kan Kiristoos isin taasisuun barbaada. Kiristoos duwwaadhaaf akka jiraattan hin barbaada malee kan biraatiif akka jiraattan hin barbaadu jedha. Yaa ta'u malee kallattiin iddoo kanaa waa'ee kaadhimachiisuu fi waa'ee abbaa manaa tokkicha jedhu kana fudhachuu barbaadetan iddoo kanatti sagalee Waaqayyootiin isin fide jechuudha. Qeerrummaa fi dargaggummaan garagara. Qeerrummaa fi dargaggummaan gargar isiniin jedhedha. Qeerrummaan osoo hin fuudhinii fi hin heeruminiin dura jireenya tuttuqaa malee jiraatamudha. Qeerrummaa jechuun osoo hin fuudhin osoo hin heerumin jireenya tuttuqaa malee jiraatamudha. Dubartiin tokko osoo dhiira walitti dhiyaatin durbummaa ishee osoo duraan hin fudhatamin durbummaan ishee qulqullummaa ishee eedde hanga guyyaa dhalatte hanga guyyaa Waaqayyo lafa kanarra jiraachisuutti
hin heerumu jennaan yoo dulloomtee waggaa 80 taate qeerrodha. Qeerrummaa irraa fudhatamuun hin danda'amu. Maaliif jennaan qeerrummaa jechuun waan biraa jechuu osoo hin taane osoo hin fuudhiniif osoo hin heerumin dura jireenya tuttuqaa malee jiraatamudha. Osoo hin heerumne akkasumatti hafti taanan osoo hin heerumne akkasumatti hafa taanan tuttuqaa tokko malee isheen qeerrodha. Qeerrodha malee dargaggoon jedhamtu jechuudha. Maaliif jennaani qeerrummaan dhaluu fi dhalchuurraa gargar. Namni tokko dhalee dubartiin takka deessee namni tokko dhalchee dhiirri tokko ani qeerrodha jechuu hin danda'u. Jechi qeerroo jedhu kuni gaafuma inni fuudhuuf isheen heerumtu obboo fi addatti dafee of jijjiira. Kana jechuun tuttuqaa jalqabneerraa tuttuqamneerra jechuudha. Qeerrummaan keenya tuttuqameera. Kanaaf namni ashaaraa namaa tokko hin tuqinaadhaan ashaaraa biraati irratti mul'ata. Akkas jechuudha. Ashaaraan hin tuttuqamu. Tuttuqaan jaalatu ashaaraan. Kanaaf qeerrummaan tuttuqaan jaalatu. Gaafa tuttuqaan dhufe maaltu dhufa? Waan biraatu dhufa. Wanti biraa gaafa dhufe immoo maqaa jijjiira. Aadde fi obbootti jechuudha. Warri qeerrummaa irraa aadde fi obbootti jijjiirrachuu barbaadan Waaqayyo balbala gaalaa keessanii haa banu. Ameen jedhaa fudhadhaa. Heerumuu warri barbaadan jechuudha. Fuudhuu warri barbaadan qeerroodhaa kan jirtan. Waaqayyo gaa'ela naa kenni jechaa kan jirtan. Mucaa bareedaa abbaa manaa naa kenni jechaa kan jirtan. Mucayyoo bareedduu haadha manaa qabadhee yoon gabba'u yoon itti haasa'u narraa bareeddu naa kenni jettanii kadhachaa kan jirtan jirtu. Sagaleen sinii qaba siniif. Maqaa gooftaa Iyyasuus Kiristoositiin balbala gaa'elaa miidhagaa Waaqayyotti gammaduun siniif kenneera. Iyyasuus ilmi Waaqayyo jiraatadha. Isa kanaadha. Dargaggummaa. Qeerrummaan akkana ta'e. Dargaggummaan dabaluu urmii guddina foonii fi hawwii garaagaraa yeroo dhagaamuudha. Na dhaggeeffadha. Dargaggummaa jechuun dabaluu urmii guddina foonii hawwii garaagaraa yeroo dhagaamuudha. Dargaggummaan dhiiraaf furdachuu sagalee, dargaggummaan dhiiraaf sodaa dhabuu, ajaja abbaa fi haadhaa diduu, humna dabaluu, ri'aa baasuu, deemsa jijjiiruu fi of tuuluu, uffata filachuu. Inni kun dargaggummaa dhiiraa keessatti kan hammatamudha. Mucaan tokko dargaggummaatti seena kan jennu akka urmii dhiiratti waggaa 16 ol keessattuu waggaa 18 yoo guutu dargaggeessa jedhama. Mirga abbaa fi haadhaa jalaa baheera jedhama. Waggaa meeqaa? Waggaa 18 yoo guutu. Dhiiraaf dargaggummaan waggaa 16 yaa ta'u malee waggaa 18 irraa guutumatti jalqaba dhiiraaf. Waggaa meeqarraa? Waggaa 18 qabee hanga waggaa guutummaatti 35 gidduu kan jiru dargaggummaadhaan jiraata. Waggaa 18 hanga waggaa 35 waggaa meeqa? Waggaa 17 irra tura jechuudha. Maaliin dargaggummaan? Dargaggummaan nama tokkorra dhiirarra waggaa meeqa tura? Waggaa 17 tura. Waggaa 18 hanga waggaa 35 dargaggeessa jennaan. Namni tokko yookaan mucaan tokko na dhaggeeffadhaa sirriitti duubattan deebi'a. Gaafa dhalaturraa jalqabee hanga dhaqee raawwatee daandeedhaan yookaan miilan tarkaanfachuu jalqabutti daa'ima jedhama. Daa'ima. Harka haadhati irratti kan baattamu jechuudha. Harka namaati irratti kan baattamu daa'imaa jedhama. Gaafa miilan deemuu jalqabe haadhaaf abbaarraa bu'ee jalqabee hanga gaafa waggaa 16 yookaan 18 guututti ilma dhiiraa yoo ta'e ijoollee jedhama. Ijoollee. Daa'imarraa gara ijoolleetti darbaa jechuudha. Na dhaggeeffadhaa sirriitti. Mucaan tokko dhalatee gaafa dhalaterraa jalqabee hanga of danda'ee deemutti daa'ima jedhama. Daa'ima jechuun kan baattamu jechuudha. Kan of hin dandeenye. Gaafa waa fuudhee nyaachuu jalqabe, gaafa dubbachuu jalqabe, nama waa gargaaruu jalqabe ijoollee jedhama. Ijoolleen sadarkaa urmii waggaa meeqa? Waggaa 6 kaasee hanga waggaa 18 yookaan 16 kanatti fufuudha dhiiraaf. Ijoollee jedhama. Amma waa meeqa laalleerraa? Daa'ima laalleerra. Ijoollee laallee jira. Akkasuma dargaggummaan immoo waggaa meeqatti fufa jenneerra? Kan ijoollee ilaala. Waggaa 6 kaasee
hanga waggaa 18 gidduutti waggaa 12tu jira. Waggaa 12 dhiiraaf. Waggaa 12f ijoollee jedhama. Waggaa 6 immoo daa'ima jedhama. Waggaa 17 irra tura dargaggummaan. Waggaa 18 hanga 35 maal jenneerra dargaggummaadha jenneerra. Dargaggummaadha. Waggaa 35 kaasee hanga waggaa 45tti gayeessa jedhama yookaan ciimessa. Waggaa meeqa? Waggaa 45. Waggaa 35 aga waggaa 45. Gayeessummaan kun waggaa meeqa irra tura? Waggaa 10 irra tura jechuudha. Waggaa 10 irra tura sirriitti na dhaggeeffadha. Waggaa 10 irra tura. Waggaa 45 kaasee hanga waggaa 70tti hanga waggaa 70tti buulessa jedhama. Buulessa. Buulessa jechuun nama yaaduu danda'u, nama araarsuu danda'u jechuudha. Buulessa jedhama. Buulessa. Waggaa 70 hanga 80 jidduutti kan jiru akkuma sagalee Waaqayyoo dubbatu dullummaa jedhama. Dullummaa yookaan dullacha jechuudha. Yeroo humnatti dhabu, yeroo taa'ee ka'uun gaafii itti ta'u, yeroo karaa deemuun gaafii itti ta'u. Maal jedhama? Dullummaa jedhama. Dullummaa jedhama. Sinii galee mitire? Waggaa tokko kaasee haga waggaa 6 kan jiru daa'ima jedhama. Waggaa 6 kaasee haga waggaa 18 dhiiraaf kan jiru ijoollee jedhama. Waggaa 18 kaasee haga waggaa 35 kan jiru dargaggummaa jedhama. Waggaa 35 kaasee haga waggaa 45 kan jiru ciimessa yookaan gayeessa jedhama. Waggaa 45 irraa kaasee hanga waggaa 70tti kan jiru immoo buulessa jedhama. Buulessa. Nama yaaduu danda'u jechuudha. Nama araarsuu danda'u. Nama buulessa. Nama jabaa, nama kabajamaa jechuudha. Waggaa 70 hanga 80 sanii olitti kan jiru dullummaa jedhama. Dullummaa yookaan dulloomeera, dullacha jechuudha. Dulloomeera. Wanti isaa guutuun maal ta'eera? Seelonni guutuun hojii dhaabanii jiru jechuudha. Dhiifama wajjin. Hojii dhaabutti deemanii yeroo waggaa 70 olitti jechuudha. Karaa hundumaanuu. Dhalchuu irrattis ta'ee akkasuma deebi'ee raawwatee qotuu irrattis ta'ee nagaduu irrattis ta'ee hojii biiroos ta'ee namni tokko waggaa 70 guutu hojii biiroo keessaa maal ta'a kallattumaanii hin baa jechuudha. Xooritaa jedhasan hin baasu. Kanaafuu sadarkaan dhiiraa kana fakkaata. Sadarkaan dhiiraa kana fakkaata dargaggummaa keessatti. Dargaggummaa waggaa 18 35 gidduutti dhaabbata. Hin dhaabbataa jechuudha. Kallattumaan hin dhaabbatu. Qeerrummaan garuu hin dhaabbatu. Gaafa dhalaterraa jalqabe hanga gaafa du'uutti hin fuune taanan, hin heerumne taanan qeerruma jedhama. Dulloomallee yoo ta'e qeerroodha jedhama. Gaheessas yoo ta'e qeerroodha jedhama. Buulessas yoo ta'e qeerroodha jedhama. Ijoollees yoo ta'e qeerruma jedhama. Maaliifii qeerroo jechuun kan tuttuqaa tokko hin qabne jechuudha. Kallattumaan dhiiraaf isa kana fakkaataa dubartiidhaaf. Dubartiidhaaf guddina qaamaa fi lafee babal'achuudha dargaggummaa. Dubartiitti akka dargaggummaan kan dubartootatis urmiina dhaggeeffadhaa dursa kan dubartootatis urmii ishee. Waggaa tokko kaasee gaafa dhalatturraa jechuudha. Kaasee hanga waggaa 6 miilan of dandeechee fi hidduutti daa'ima jedhamti. Daa'ima. Waggaa 6 ol fedha ishee waan dubbatachuu jalqabdu bakkuma barbaade lukaaf fiiguu waan dandeessuuf haatiif abbaan isoo ajajata waan ol fuutuuf ijoollee jedhamti. Hanga waggaa meeqaa ijoollee jedhamti dubartootaaf hanga waggaa 12. Waggaa 6 hanga waggaa 12 ijoollee jedhamti. Waggaa 12 olii dargaggeettii jedhamti. Yeroo xurii laguutti argituudha. Xurii laguu yerootti argituudha. Xurii laguu arguu jechuun kallattiidhaanii killeen qophaa'ee jira jechuudha. Kana jechuun da'uu hin dandeessi. Heerumuutti fedhe heerumuu keessa seenti. Shamarratti akka waggaa 12 ol fedhe heerumuu itti dhagaamaa deema. Yookaan fedha hiri'aa baafachuutu itti dhaga'ama. Waggaa meeqanneerraa waggaa 12 kaastee hanga waggaa meeqaa hanga waggaa 30 irra tura. Hanga waggaa 30 irra tura jechuudha. Dargaggummaa shamarranii waggaa 12 hanga waggaa meeqati waggaa 30. Keessattuu waggaa 14 irraa jalqaba. Kan shamarraatis 12 jedhamu malee waggaa 14 irraa. Waggaa 14 irraa jalqabee hanga waggaa 30tti dargaggeettii jedhamti. Dargaggeettii. Waggaa 14 irraa kaastee kallattiidhaan guddina qaamaa fi lafeen ishii babal'achuutti dhufu. Guddina qaamaa fi lafeen ishiin babal'ataa. Akkasuma uffata garagaraa filachuu jalqabdi. Akka duriititti duraan dibbiqqoo haadhatiin gabaa yoo baatu
dibbiqqoo haadhatiin bishaan yoo buutellee amma hin sarmitu. Sarmuun qaana'uu jalqabdi. Qaaniti itti baay'ata. Shamarran gaafa waggaa 14 ol darbite hin qaanofti qaana'uu jalqabdi. Waan hundumaa qaaniti itti baay'ata jechuudha. Akkasuma dhiira wajjin taphachuu barbaaddi. Dhiira wajjiniin wal qirqirsuu, kolfuu, qirqirsuu akkasuma wantoota akkasii hin barbaaddi jechuudha. Akkasuma akkuma isin jedhu xurii laguu hin argiti. Guntuta harmaa baasuu jalqabdi. Waggaa 14 gaafa geessu guntunni harma ishee gamaa gamanaan hin ba'a jechuudha. Guntunni harmaa mucaa hoosisuu ga'uuttan jira jechuun mul'isure akkasumatti fakkaata ka dhiifama guddaa wajjiniin saayinsiis nu barsiisaa jirtu wal barsiisaa irra jechuudha. Akkasuma sagalee qallachuu jalqabdi. Waggaa 12 irratti xinnoo isheen mul'isti. Waggaa 14 irratti sagaleen isheen qallate hin jijjiirama. Dubartii takka sagaleen ishee hin jijjiirama jechuudha. Sagaleen ishii gara bareedutti deema. Bareeda deema, qallachaa deema. Akkasuma akkuma isin jedhe fedha dhiiraa wajjiniin taphachuu horachaa deemti. Akkasuma yaaduu jalqabdi. Yaaduu jalqabdi. Hin yaaddi. Amma eenyutti heerumaa, eenyutu na fuudhaa, oduun heerumee maalan godhaa, akkaman ta'aa, mucaan amma kaleessa na xaqqase yookaan na dubbise sun na fuudhuu edamoo, akkam ta'uu edamoo. Bakka yaadi dhiira caalaa yaaditti baay'ata shamarratti. Yaada baay'isti. Parsantii 75 saayinsiin dubartootatti fedha qaba kan jedhu sun waan biraati miti. Yaada parsantii 75 yaada na guugamte. Dhiirri garuu parsantuma 25 saniin ishee caala. Kanaafuu yaadatti itti baay'ata. Amma eenyuttan heerumaa yoon heerume maalan godhaa akkaman godhaa osuma heerumne jechuudha. Oduu abbaan manaatu hin argamne wantoota akkasii yaadan dhiphatti jechuudha. Osoo loowwan hin galle hattuun mooraa guuttee san hin fakkaatu ture dubbiin akkas ta'a deemaa jechuudha. Ilaalaa kan kallattiidha. Yaadatti itti baay'ata shamarran itti bakka waggaa 14 booda hin yaaddi. Dhiirri ishee dubbisu hundumtuu waanuma ishee fuudhu seeti. Haga waggaa meeqaa inni irraa haga waggaa 30tti dargaggummaa shamarrarra kan ture. Dhiirarraa haga waggaa 35 waggaa meeqa waggaa 5 garaagarummaa argitanii deebi'ee waggaa 14 irraa jalqaba kan ishee kan dhiiraa immoo waggaa 18 irraa jalqabaa jechuudha. Waggaa 16tti dhiiratti xiqqoo hin dhaga'amu. Xiqqoo lafee inni illee babal'achuu jalqaba humna babaasuu jalqaba. Waggaa 18tti cimeet itti seena jechuudha kallattiidhaan. Fuudhee dhalchuu danda'a haadha manaa horachuu danda'a. Dubartiitti akkas waggaa 12tti wantoonni baay'een itti dhaga'ama. Waggaa 14 gaafa geessu garuu iyyuu kallattiidhaan xurii laguu hin argiti. Guntuta harmaa hin baasti. Heerumtee deessee abbaa manaa ofii wajjin jiraachuu hin dandeesse jechuudha. Kanaaf hin yaaddi yaaddoodhaan qabamti. Haga waggaa meeqaa hanga waggaa 30 gidduutti yeroo yaaddoo baay'een itti dhaga'amuudha. Akkasuma deebitee raawwattee yeroo filannootti baay'istuudha. Filannootti itti baay'ata. Waggaa 30 olitti garuu iyyuu filannoo baay'isuu miti. Eenyutu na fuudha jettee shamarri yeroo barbaaddu dhiifama wajjin eenyutu na fuudha. Maaliif jennaan yeroon isaa dargaggummaa hin dhaabbata siniin jedheera. Bareedinas gallakkisti shamarri takka waggaa 30 olitti daalleen ishee dhaabbanni ishee wannum ishee hundumtuu gaaddidduun bareedina ishee hundumtuu qannasaa deema hirrachaa deema. Saniin booda namoonnis akkas jedha daa'iman jedhu tuni ciimettiidha yookaan jaartidha jechuutti dhufa. Maqaa balleessutti dhufa jechuudha. Mucaan abbaa baluu mucayyoo jaartii isa fuudhuu deemiti akkas kan jedhamu keessa seena. Waggaa 30 booda maqaa tarkaa bada. Kanaaf warra shamarraniitiif ergaa guddaan isiniif qabu carraa waaqayyo isiniif kennetti fayyadama. Heerumanii barachuun hin danda'ama. Heerumanii biyya alaa deemuun hin danda'amu. Urmii keessan heerumatti waggaa 30 olitti hin dabarsinaa. Waggaa 30 gaditti. Keessattuu waggaa 20 haga 30 gidduutti carraa gaa'ela keessanii xumuradhaa. Carraa gaa'ela keessanii xumuradhaa. Warri waggaa 30 sin harkaa seen immoo isiniif kadhanna waaqayyo siimboo isiniif kenne balbala gaa'elaa akka isinii ban. Isiniif kadhanna jechuudha. Cimnee kan isiniif kadhachuu qabna. Akka waggaa 40 amma sin harkaa seen. Waggaa 30 kunuu tasa dhumatee waggaa 40 sin harkaa seennan dubartoonni tokko waggaa 45 irratti xuriin laguun isaanii dhaabbata. Xuriin laguun dhaabbata jechuun fedhi fuudha feerumaa harkaa diyaameejii ta'eera da'uu hin dandeessu jechuudha. Yoo waaqayyo gargaaree akka Saaraa ta'e malee Saaraa waggaa 90 irratti waaqayyo gargaaree hin deesse Elsaabeexis akkasumatti hin deesse yoo carraan akkasii nama gahe. Carraan akkasii sun immoo dubartoota hundaan geenye zarii Yihudootaa keessattuu Elsaabeex gahee Abrahaam biratti immoo Saaraa gahee jechuudha. Macaafa keessattuu akkasuma deebi'ee zarii Yihudootaa keessa Haannaa gahee jira.
namoota baay'een keenya carraan da'umsaa kunuu jechuudha. Haannanuu boo'icha guddaaf iyya guddaadhani Saamu'eelin kan argatte. Zakkaariyaas fi Elsaabeexinis iyya guddaaf boo'icha guddaadhani Yohaannisiin kan argatan. Abrahaamis iyyaaf boo'icha guddaadhaan Saaraa wajjiniin Isiyaaqi kan argatanii jechuudha. Odoo boo'ichaaf iyyin dhufin yeroo kolfaaf gammachuu kanatti dafaatii shamarran dhiira gaarii qabadhaa, dhiirri gaariin shamara gaarii qabadha. Shamara gaarii yoon jedhu kan funyaan shoroorattu kan luka babbareeddu miti. Filannoon kan keessan adaraa isan jenneen. Kallattumaanii wanti waaqayyo uume hundumtuu gaariidha. Wal gorfadhaati osoo wal hin ganne, wal gorfadhaati osoo wal hin mooksine, yookaan wal hin dogongorsiifne, qarshii walirraa nyaachuudhaaf qabeenya walii ilaaltanii osoo hin taane jaalala Kiristoosin karaa Kiristoos jaalatuun gaa'ela keessan itti seenaa yookaan gaa'ela keessan raawwadhaa isiniin jedha. Keessattuu dubartoonni waggaa 20-30 gidduutti oduu gaa'ela isaanii keessattuu immoo waggaa 14 irraa jalqabee hanga waggaa 30 gidduutti gaa'ela yoo adeemsifame baay'ee mucayyoon tokko waggaa 16 waggaa 18 gaa'ela yoo adeemsifatte maqaan ishee hin tola. Mucayyoo daa'ima dhalattuu haadha kalee abbaa kalee jedhamtu sun heerumteerti. Abee mogosii ishee jechuun abee simboo ishee akkatti bareeddu argitanii jedhu. Urmiin nama bareecha argitanii urmiin gaa'ela namaallee hin bareecha. Urmiin gaa'ela namaallee hin tuffachiisa. Dubartii tokko waggaa 30 olitti gaafa gaa'ela gaggeeffattu jaartumaa iyyuu gaggeeffatte malee of qaqqabde malee of kuulte of bareechite malee jaartii dhaajuu jedhama. Kanaafuu jaartii dhaajuu jedhama. Kanaaf urmii keessan ofirraa noofinaa. Qabeenya barbaaduudhaaf jettanii araba kana keessatti urmii keessan baay'ee ofirraa noofinaa. Gaa'ela keessan gaa'ela keessa seenaa. Gaa'elli milkaa'ina gaa'elli eebba waan ta'eef eebba keessaa siimboo keessaa tokko gaa'ela. Gaa'elli kabajaadha. Gaa'elli gaaddisa waaqayyoo addaami fee waan jidduutti uumedha. Kanaaf qarshii barbaaduudhaaf jettanii mana ijaaruudhaaf jettanii kallattumaan urmii keessa waggaa 30 olitti fageechitanii gaafa arabaa galtan kallattiidhaan abbaan manaa dhabamuu danda'a. Manni argamee abbaan manaa yoo dhabame immoo booda eenyutu itti gala rakkisaadha jechuudha. Kanaafuyyuu manni dhabamee abbaan manaa yaa argamu saniin booda mana waliin ijaartu. Qabeenyi dhabamee abbaan manaa yaa argamu waliin hojjettanii fidduu jechuudha. Guutummaatti gaa'elli waliin hojjetanii kan fidanidha. Kophaa kan fidanii miti. Waliin hojjetanii kan jijjiiramanidha. Kanaafuu dubartoonni tokko waggaa 30 irratti dargaggummaan isheen dhaabbata. Waggaa 30 jalqabdee hanga waggaa 45tti dubartiin sunillee maal jedhamti? Ciimessa jedhamte jechuudha. Ciimessa yookaan gayeettii jedhamti. Gayeettii kan taate. Waggaa 45 irraa ol kaastee hanga waggaa 60tti dubartiin takka buulettii jedhamti. Buulettii. Waggaa 60 irraa olitti isheen illee dulloomtuu yookaan dullattii jedhamti jechuudha dhiifama wajjiniin. Kanaafuyyuu iddoo dullummaa sanis geessanii hin jirtanii. Amma keessattuyyuu shamarran baay'een dubartoonni baay'een eessa keessa jiru? Ciimetti keessa jiru jechuudha. Sadarkaa 30 fi 40 gidduu jiru. Kanaafuu daddaffiidhaan carraa keessa soqadhaa. Booda urmiin keessan 40 guutee raajii kalee naa kadhadhu wangeelaa paastaree kalee naa kadhadhu irra guutummaatti amma yeroo qabda akkanatti fayyadama. Amma yeroo qabda akkanatti fayyadama jechuudha. Kallattumaanii egaa waa'ee dargaggummaa fi qeerrummaa barumsa keenya keessaa bahee jira jechuudha. Xumureera. Kallattumaan gara gaa'elli karaa Kiristoosin adeemsifamu tokkoffaa gaa'elli karaa Kiristoosin adeemsifamu tokkoffaa dhaggeeffadha. Qorontos lammaffaa 6:14 irratti sagalichi waaqayyoon dubbata. Ifaaf dukkanni qajeelinaa fi jallinni Kiristoosiif seexanni walitti hidhataa akka hin qabne hin dubbataa jechuudha. Kana keessatti kallattumaan gaa'elli karaa Kiristoosiin adeemsifamu tokkoffaa waaqayyoon sodaachuudhaan. Macaafa fakkeenyaa 1:7 የመጀመሪያ ጥበብ እግዚአብሔር ማፍራት ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። ኢሳን ለማኑ ወራ አመነን ታውቀቡ ኢሳን ለማኑ ወራ አመነን ታውቀቡ ጀቹ ኢሳን ለማኑ ወረን አመነ ታነን ሎሊ ዋቀዮ ዮካን ለጴ ዋቀዮ ገድሲስ ዮካን ሎለ ዋቀዮ ተፍረት ፊዱ ጀቹ መጻፈ ሲረባው በቆናጃ ለኮብሰ ተቆጣጣኒ ጋበላልታን ijoollee waaqarraa warra jedhamantuyyuu ijoollee lafarraa babbareedoo filatanii fuudhuu jalqaban. Kanaaf waaqayyo ilma namaa uumutti lapheen isaa hin gadde. Ilma namaa uumutti lapheen waaqayyoo hin gadde. Kanaafuyyuu gaa'elli karaa Kiristoosin adeemsifamu mucaan pheenxee tokko intala musliimaa ortodoksii keessaa waaqeffataa keessaa fuudhaa miti. Dhorkadha akka waldaa kiristaanatitti.
mucaan gooftaa Yesuus Kiristoos duuka bu'e intala gooftaa Yesuus Kiristoos duuka buute fuudhuu qaba jechuudha. Kan fuudhuu inni qabu. Erga gooftaa Yesuus Kiristoos amanataniin booda zarii Guraagee, Tigree, Amaaraa, Oromoo, Ekalee jechuun hin jiru. Yihudii Giriikiin hin jiru. Yesuus erga amanatanii hundumtuu ijoollee Waaqayyooti. Mucayyoon tokko Musliima keessaa dhuftee mucaan tokko Tigree keessaa dhufee erga Yesuus amananii isaan lamaanuu kan Musliimaaf Tigreetii miti. Kan Yesuus wal fuudhuun hin danda'amaa jechuudha. Mucaan tokko Amaaraa ta'ee intalli tokko Oromoo yoo taate erga Yesuus amanatanii Amaaraaf Oromoon achumatti hafe. Osoo Yesuus hin amanatin hin dura jechuudha. Kanaan booda isaan lamaan wal fuudhuu hin danda'u. Amaarriif Oromoon sabboonummaa isaanii ta'uu danda'a malee jireenya isaanii ta'uu hin danda'u. Sabboonummaa keessan ta'uu danda'a. Sabboonummaa foon keessanii keessaa dhuftanii ta'uu danda'a. Maaliif sabboonummaa isaa kaleessa Yesuusis dubbachaa ture akkasuma deebi'ee raawwatee Phaawulosis dubbachaa ture. Yoo barbaadan zarii Yihudii keessaa, zarii Giriikotaa keessaa, Ibroota keessaa jedhee raawwatee dubbachaa ture jechuudha. Sabboonummaa keessan malee jireenya isiniin ta'u. Amma kan barbaachisu sabboonummaa miti jireenya. Kanaafuyyuu warri wal fuudhuu danda'u karaa Kiristoosin qaama tokko warra ta'edha. Karaa tokkorra ilaalcha tokkorra qabudha jechuudha. Kana ta'uu baannaan Waaqayyoo wal loltu ani keessaa harkan qabu jechuudha barsiisuu keessatti. Qaamni gaa'ilaaf wal barbaadu osoo tarkaaffii xuraa'ummaatti isaan fidu bira hin geenye waldaa keessa tajaajilamanitti beeksisuudhaan barumsa gaa'ilaa barachuu fi yeroon osoo fagaanne cidha godhachuu. Qaamni gaa'ilaaf wal barbaadu lamaan tarkaanfii tokko keessa odoo seene. Xuraa'ummaa tokko keessa osoo seene kallattiidhaan waldaa itti tajaajilanitti beeksisuudhaan barumsa gaa'ilaa qabachuudhaan osoo yeroon hin fagaanne gaa'ila ofii raawwachuun hin barbaachisaa jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een fakkeenya fudhatu. Yoosef Maaramiin uccinyaa godhatee kaadhimatee wajjin hin jiraanne jedha. Guyyaa lamatti kaadhimatee yoo Gabrieliin gara ishee dhaqe beennaan hin beenu. Waggaa ganaa kaadhimate hin jedhu macaafa. Ji'a ganaa kaadhimate hin jennu. Erga kaadhimatee booda of biratti fudhatee jedha macaafa. Of biratti fudhate. Erga kaadhimatee booda maal godhe? Maariyaamii of biratti fudhate. Tursiise hin jedhu macaafa. Hin kaadhimatee hin fudhate. Kanaafuu warra waan tokko sirriitti hima. Mucayyoo tokko kaadhimadhee tan waggaa 5 wajjin jiraadha jechuun dogongora akka waldaa kiristaanatitti akka sagalee waaqayyootti hin danda'amu. Maaliif jechuun kaadhimummaa jechuun habaaboodha. Habaaboo yeroo isaa tarcaasiniin jedheera. Kaadhimummaa jechuun akka margaati hin coollogu. Of eegaa. Baay'een isaanii wal kaadhimatu barumsa gaa'ilaa baratu saniin booda gaafa ji'a 2 ji'a 3 eegan karaa gara garaa wajjin deemuu waliin kolfuu wal sukkuumuu kaan jedhu amalli isaa sirrii miteetti isheen. Amalli ishiiyyuu sirrii miteedha innis. Kanaafoo wal kaadhimanni malee wal fuunee manaa wal gaanne jedhee wal gata. Baay'een akkanatti wal rakkiseera. Inni lammaffaan kallattii biyya alaa kanaatiin wal jaalatu macaafa bananiit viidiyoodhaan waadaa waliif gala. Yoo si gate sagalee waaqayyoo kun na gata. Anillee sin gatu waliin jedhanii raawwataniit waadaa gurguddaa kana waliin gala. Gaafa ji'a tokko ji'a 2 eegan wal gatu. Isaantu wal gate malee waadaa waliin gan. Abaarsa keessa galanii jiru jechuudha. Adaraa wanta isin jedhu keessaa wanta akkasiitti seenina. Gaa'illi wal filachuudha erga wal filatanii waldaatti beeksisuudha barumsa gaa'ilaa dafanii barachuudha saniin booda cidha godhachuudha. Kanaan ala waggaa tokko waggaa 2 wajjin teenye jechuun hin danda'amu jechuudha. Rakkisaadha. Warri akkas gochaa jirtan dogongora baay'ee keessa galtu. Baay'ee isaanii ilaala. Nan kaadhimadhee osuma kaadhimadhee jiruuyyuu na jalaa butanii jedha. Nan kaadhimadhee osuma kaadhimadhee jiruuyyuu nama biraatti ulfoofte tan arge. Nan kaadhimadheetti ishinis kaadhima koo jedhee odoon isa eegu kan biraa hojii yoo deemuun argee kan biraa yoo haasofsiisuun argee jedha. Akka kanan taane dafteetti heerumuudha dafee fuudhuudha bakka. Qormaanni karaa gaa'ilaatiin dhufu hin hammaata. Rakkisaadha. Diinni yeroo baay'ee tajaajiltootas qulqulloota kan kuffisuuni karaa hatuuf sobuutinii miti. Karaa gaa'ilaatiin. Kanaaf qulqullummaatti jiraachuudhaaf daddaftanii gaa'ila keessan raawwachuudha malee kaadhima wal godhannee waggaa tokko waggaa 2 waggaa 3 teenya jechuun akka kootti akka tajaajilaa biraatti miti akka waldaa kootti akka waldaa biraatti miti hin barbaachisu. Dafaniiti kan
raawwatamuu qaba. Gaa'ilaaf okkoteef moqorqoraan hin barbaachisu. Eega wal jaalatanii wal fuudhuu baanii bitatu. Rakkoon qaba. Erga gaa'ilaa deemsifatanii gabaa wajjin baanii waliin bitachuu danda'u. Garuuyyuu kan barbaachisu dhimma moqorqoraaf biradistii dhimma biffee fi soofaa osoo hin taane dhimma gaa'ilaati. Addaamii fi Hewaan Waaqayyo yommuu cinaacha isaarraa uumu moqorqoraanis hin jiru biffeenis soofanis hin jiru. Nagaru baadoo no. Baadoo laa egzaabeer alle. Ilaala. Yaa ta'u malee wantoonni hundumtuu ona irratti garuu Yesuus jira duwwaa irratti. Gaa'illi akkas. Gaa'ila bara kana mana qabaa, mana qabdii, soofaa qabaa, soofaa qabdii, birrii buukirraa qabaa, birrii buukirraa qabdii. Kan jedhamu wal qoratu kun gaa'ilaa miti. Wal madaaluu jedhama, wal qoruu jedhama. Kanaaf gaa'illi duwwaa irratti wal jaalatta. Duwwaa irratti immoo Waaqayyo si eebbisa. Gooftaa maqaan isaa eebbifamu. Yesuus ilmi Waaqayyo jiraatadha. Kanaaf anaadha manaa koo wajjiniin gaa'ila gaafa na deemsifadhu birrii qabaa, birrii qabdii kan jedhu keessaa kaayyoon qabaanne. Waluma fuune akkatti wal fuune sin beennu Waaqayyotu raawwate. Wal fuune uma jiraanne Waaqayyo maatis nuu kenne, soofas nuu kenne, kolkollee mana keechaa hundumaa nuu guute, lafa itti jiraannus nuu kenne. Haa eebbifamu Waaqayyo. Duwwaa irratti wal fuune duwwaa irratti immoo Waaqayyo nu eebbise. Kanaaf gaa'illi akkas ilaala. Ani ishee filadhe naa taati jedhe isheen na filadhe wal fuune bakka kanuma. Kanaan ala wanti biraan jiru. Buukii waliin beenu, qabeenya waliin beenu. Isheenis qabeenya tokkicha fiddee dhufte, anis qabeenya tokkicha fuudhee dhaqe. Kanaan booda wal fuunee jiraanne Waaqayyo duwwaa irratti nu eebbise jechuudha. Kanaafuu akkasuma qabeenyi makee tokkicha fuudhee dhaqe, qabeenya isaa tokkicha fuudhee haa dhufu Waaqayyo duwwaa irratti isin eebbisa. Kana hon jedhu immoo warri mana ijaarratanii jirtan biyya alaa kana deemtanii birrii buukirraa qabaatan jalaa dhoksee ol kaa'ee miti. Fuudhii dhaqe homaa rakkoon hin jiru qabeenya keetiin wajjin nyaadhaa, wajjin dhugaanii, wajjin daldaalaa. Waaqayyo isin eebbisa waan ta'eef haa ulfaatu Waaqayyo. Yesuus ilmi Waaqayyo jiraatadha. Fakkeenyaaf dhiirri fi dubartiin gaa'ilaaf wal barbaadan hanga wal fuudhanitti na dhaggeeffadha. Fakkeenyaaf dhiirri fi dubartiin gaa'ilaaf wal barbaadan hanga wal fuudhanitti waliin deemuu hin danda'an. Kophaa isaanii waliin deemuu hin danda'an. Maali kophaa isaanii? Bara kana waliin bashannanna, soodaree waliin bashannanna, laga akkasii waliin bashannanna, bidiruurra waliin deemne jedhaniit bidiruu wal gochaa jiru. Soodaree waliin deemne jedhaniit soodaree wal gochaa jiru. Dhaloonni baay'een saniin booda ji'aan booda shawwada. Silkii harkaa cufata, silkii harkaa cufata. Kanaafiyyuu kun gaa'ilaa miti, ejjummaadha malee. Kuni kaadhimummaa miti, ejjummaadha malee si haa oolchu Waaqayyo. Waliin deemuu hin danda'a kophaa isaanii. Waliin nyaachuuf, waliin dhuguuf kophaa isaanii hin danda'an. Waliin taphachuu, wal tuttuquu, wal sukkuumuu, harka walirra godhachuu hin danda'an. Hanga dhaqanii gaa'illi isaanii tokko ta'utti. Mana walii dhaquu hin danda'an sirma. Mana walii dhufuu hin danda'an. Qaamni lamaan hanga wal fuudhanitti mana walii dhaquu hin danda'an. Siree tokko irra rafuus hin danda'an. Siree tokko irra rafuus hin danda'an. Qaama kallattii kanaan wal fuudhaniif waldaan jaalala Kiristoos mul'isuudhaaf sabaaf Kiristoos fuulduratti waraqaa abbaa manaa fi haadha manaa ni kennitiif. Waadaa isaan lamaan galchuun saba fuulduratti Waaqayyoon hin galateeffattiif. Macaafa weedduu 2:4. Du'a malee isaan gargar kan baasu hin jiru. Du'a malee isaan gargar kan baasu hin jiru. Gaa'ila kara kanaan raawwatame. Macaafa Milkiyaas 2:12. Gooftaa maqaan isaa haa eebbifamu. Waaqayyo yoo nu gargaare kallattumaan egaa tokko tuqaan 2 gaa'illi karaa foonii yookaan biyya lafaa maal fakkaata kan jennu kaafnee torbee har'aa Waaqayyo nu gargaare hin barannaa jechuudha. Torbee har'aati asitti soon guyyaa argadde seenee hin barannaa. Waaqayyo waan dinqiif ajaa'ibsiisaa hin hojjeta. Gaafii yoo qabaattan dhuftanii na gaafachuu hin dandeessu. Gaafiin qabaattan taanan immoo Waaqayyo keessan galateeffachuu hin dandeessu. Si galateeffannaa mootii ardiif samii galanni ulfinni siif haa ta'u. Ani gad jedhee raawwadheen Waaqayyo gooftaa dhaloota kee barsiise. Harki ol jedhu harki ulfinaa kee maqaa Yesuusin isaan irratti haa mul'atu. Waan ati dubbadhu naan jette hundumaa dubbadheera. Na gargaartee si haa galatu. Dhaloota kana gargaartaa si haa galatu. Gaa'illi dhaloota kanaa Waaqayyo gooftaa milkaa'ina guutuu yaa argamu. Ulfaadhu. Ameen. Hanga ammaatti waa'ee gaa'ilaa barachaa irraa warra wal fuudhanii fi warra walitti heeruman gara fuulduraa jira jechuudha. Abshir. Hin shakkina kan keenya hoon jedhina. Ganaa barumsa.